ati duraanuu oneg nu dhawuudhaaf tooftaadhaan dhufte maal nu keessaa goota jedhanii sindisan hugguu ol deemtan OPDO'n gadii kana harka sii dhooytuun hin jirtu ajajaan keessan Amaara hugguu ol deemtan ajajaan keessan lammii Amaaraati Oromoodhaa miti ka isin duuba dhaabbatee yoo baqattan duuba isin dhawu Amaara OPDO'n gadii sanii dalagaan siidhaa sangaa walitti qabdee sangaa lakkaa'uu maallaqa baasaa itti uummata cafaquu dargaggeessa walitti qabdee dirqiidhaan karaa duulaa kan leenjiin qabne ol erguudha dalagaan OPDO'dhaa hanganu Oromiyaa ganda keessa deemtee sangaa walitti qabu ijoollee dirqiidhaan walitti qabu dalagaan siidhaa hangana kanaafuu dhalti Oromoodhaa namni taate hadaraa viidiyoo kana dhageeffattan bilbilaa walii dawwalaadhaa walii himaa ilmaan keessan ugguu ol deeman maal keessatti ol deemaadhaa jiranii ibidda akkamtu eeggataa eenyu duuba taa'ee ibidda naqaa yoo isaan ibiddarraa dheessan duubarraa mataa facaasuus jaruma kana kanaafuu hogguu dhayxan harka firraa kenna qawwate salafa haa lolli kun lola keenyaa miti dirqamaan dhufne yoo hin deemnu jenne nujjeessan dirqamaatu nu fidee lolli kun lola keenyaa miti itti hima lolli kun lola keenyaa miti nuti ummata Tigreedhaati wajjin ollalleedhaa miti rakkoo takka illee hin qabnu kakalee ama 27 nu miidhaa ture TPLF ka TPLF ergamee nu fixaadhaa ture OPDO Abiy Ahmad faal diinni keenya waan TPLF nu goote caalaa waan OPDO'n Abiy Ahmad faal nu godhaniitu irra hamtu sigale kanaafuu ummata Tigraay wajji rakkoo takka illee hin qabnu nuti isin dhawuudhaaf hin dhufne dirqamaani OPDO'ummaan kalee isinii ergamaadhaa turte dirqamaan fuutee ibidda kanatti nu naquudhaa nu fiddee fedhii lolaan qabnu jaadhaa itti hima hayyee gaafittaan eessa deemu feetan maal ta'uu barbaaddan nuti waraana bilisummaa Oromoo dhuguu barbaadna huna ulaan isin banaa deema qawwete isin guradhaa deema marroon isin eega isin leenjisee leenjii barbaachiftu isin kennee seentanii OPDO arra isin guurtee dirqiidhaan ibiddatti waan isin laalletti isin naqxe kana harkaan qaqqabdan jechuudha harkaan qaqqabdan harkaan takka asiidha hagalmaan ja'a viidiyoon kun hedduu fardiidha miidiyaalee gubbatti haasa'uun hin taatu viidiyoo kana fuudhaadhaa sheernaa godhaa walii dabarsaa sharjaadhaa mummuraadhaa warjoollee waa mummurtan viidiyoo kana mummuraa diiqaa sadii afurfutti mummuraadhaa sharjaa sheer godhaadhaa karaa waasaappiidhaa karaa maarreedhaa balaaqalaa ittiin kanaan ilmaan Oromoodhaa hunda bira gahan Oromoo biyya keessaa hunda biraan gaha warreen viidiyoo haasa'u kan karaa barreeffamaatis jijjiira karaa barreeffamaa caffeen akkana je'ee naannoo kaabaatii kanaa deemu jira waan jedhu godhu jiru hundaahu feetan karaa barreeffamaa jijjiiraadhaa Facebook walii ergamseen jiraan feetan karaa WhatsAppiidhaa feetan karaa Instagramiidhaa feetan karaa immoodhaa feetan karaa maaliidhaa walii ergaa yaanni kiyya akka ummata biyyaa hunda bira gahu yaanni kiyya akka warra liyyuu haylii je'ee ibidda deemuudhaaf deemu kana bira gahu yaanni kiyya akka dargaggeessa Oromoodhaa osoo dubbii tarquban qabne ibidda seenuudhaaf deemu kana bira kana goon barbaade kanaafuu please do share it thank you assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akkam jirtan nagaa fayyaadhaa bakka jirtan hundatti mootummaan naannoo Oromiyaadhaa tan Shimallis Abdiisaadhaa hoogganu hanga ammatti qeyroo ijoollee biyya keessaa waraana liyyuu haylee milishaa Oromiyaadhaa maal je'ee humna addaa haga 15,000 ol ergee jira warri dheengadda dhaqee akka jirutti osoo makiinarraan bu'in qawween qabanii osoo Isuzu gubbaa hin bu'in harka kennanii galan wanni nama gammachiisaa gunniimsi isinii himuudhaaf deemu oduun gaariin isinii himuudhaaf deemu dhalti Oromoodhaa tan Tigraay dhayxee booji'amte hundinuu biyyatti galtammoo
asturtammoo akkam tahuu feetanii jedhanii gaafatamanii nuti duraanuu karaa qabsoo goonuun dhabne diinni keenya mootummaa Abiy Ahmad diinni keenya kakalee nu fixaa tures OPDOdha isaan kana ofirraa kaasuudhaaf karaa danda'ameen waraana bilisummaa